Nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atu akkam jirtu daawwattoota dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa Logos sagantaa mariiti. Marii akkuma beekamu torbanitti guyyaa tokko yeroo itti waa'ee biyya keenyaa, waa'ee saba keenyaaf haala jiru tokko irratti keessumatti wanta Oromiyaa keessatti adeemaa jiru irratti dudubbannu yeroo mareetii har'a na wajjin addana kana kan jiran obboleessa koo Roobeeraa Fugaa Canada irraa akkasumas obboleessa koo Margaa Dabalii Sweden irraa humna isaan London irraa waliin taaniitu haala biyya keenya keessatti yeroo ammaa ta'aa jiru deemaa jiru haala suukanneessaa haala rakkisaa biyyi dukkana keessatti kufee jiru kun maal gochuun akka nurra jiraatu maaltu deemaa jira kan jedhu maree addaa qabannee dhiyaanneerraa nu wajjin akkasiin turtan abdii guddaa qabaa. Egaa sagantaa kana sheerii gochuudhaan tamsaasuudhaan hiriyoota keessaniin ga'uudhaan akka nu bira dhaabbattan jaalala waaqayyootiin isin gaafanna. Margaa anaa dhuf baga nagaan dhufte. Galatoomii humna sa'aatis sagantaa bareedaa akkasii kana keessatti nu wajjin hirmaachuu keetiif fayyaa ta'ii galata guddaa qabdaa. Ulfaadhaan jedha. Roobeeraat illee baga nagaan dhuftee isinillee hundumti keessan baga nagaan dhuftanii fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Roobeera baga nagaan dhufteetis. Humna isa guddaa galatoomii Margaa baga waliin itti deebine. Nagaa waaqayyoo hunduma keessanii baay'atu Logos miidiyaa carraa kana nuuf kennee waa'ee dhimma keenyaa, waa'ee saba keenyaa, waa'ee biyya keenyaa akka irratti mari'annuuf balbala kana nu banuu isaatiifis guddaan isin galateeffadhaa. Galatoomaa humna isa galatooma. Ayyee ulfaadhaa lachanuu keessanuu ulfaadhaa waaqayyo isinaa eebbisuu. Egaa kallattiidhumaan gara marii keenya sagantaa marii keenya Logositti deemna. Egaa haala qabatamaa biyyi keenya amma keessa jiru hundumti keenyaaf ifadha. Miidiyaan addunyaa, miidiyaaleen garaagaraa marsaa hawaasaa adda addaa akka dhuunfaatti, akka orgaanaayzeeshiniitti yerootti odeeffamaa jiru, yerootti keessumatti iyyuu harri biyya keenya naannoo Itoophiyaa jedhamu sana ta'aa jiru haala rakkisaa dukkanaa akka inni ta'e miidiyaan garaagaraa dubbachaa jiru. Nus immoo qabatamaatti maatiin keenya, firoonni keenya, lammiin keenya, sanyiin keenya achi keessa waan jiranii fi odeeffannoo ho'aa guyyaa guyyaatti qabaanna. Ajjechaan akkuma ol ka'etti jira. Du'uun, lolli, qisaasamni siyaasaa hedduun ikoonoomii kiraayisisiin biyyattii keessatti adeemaatu jira. Mee kanuma walii wajjin ilaallaa. Haala qabatamaa biyya keenya keessa jiru kan haala rakkisaaf walxaxaa kanaa akkamittiin akka ilaalaa jirtan mee waluma harkaa fufuuneetu dubbanna. Galatoomii humna isaa akkuma ati kaafte haalli qabatamaan amma biyyi keenya keessa jiru Oromiyaa keessatti waraanatu deemaa jira. Tigraay keessatti waraanatu deemaa jira. Bakkoota Amaaraa keessallee waraannis deemaa jira, buqqa'iinsis deemaa jira. Amaaraa keessa immoo katastroofii guddaatu jira. Fakkeenyaaf amma Amaarri baajata waggaa kanaadha ji'a 3 keessatti fixan. Maaliif baajata waggaa kanaa mootummaa federaalaa irraa akkuma mootummaaleen naannoo qooddatan isaanii akka jirutti baajata waggaa kanaa akkuma jirutti waraana irratti waan dhangalaasaniif achuma irratti fixan. Ji'a 3 waan hin caalle keessatti fixan. Itti dabalata gargaarsa mootummaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee birrii miliyoonii 300 namoonni dhalattoonni naannoo sanaa walumaa gala mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee birrii biliyoonii 1 gargaarsa itti dabalataa kennanii hin isin dandeenye. Amma itti dabalata maal gaafatee jira mootummaan naannoo sanaa gargaarsa namoota waraana Tigraay irratti miidhamaniif maatii sana deebisanii ijaaruu, gargaaruu, kaasaa kennuu jedhee birrii biliyoonii 2 gaafatee jira mootummaa federaalaa. Baajata waggaa fixee jira. Waan tokko hojiin misoomaa, hojiin sabaa, hojiin bu'uuraalee misoomaa tokko Amaara guutummaa keessatti olii amma gaditti waraana deemaa jira. Sababi isaa jalqaba waggaa kana irratti maaltu ta'e humni Amaaraa keessa hidhatee humni guddaa ture. Humni guddaan kun waraana biyyatti guutuu dhuunfachuu danda'u jedhamee yaadamee wanti jiru hundumtuu achirratti dhangala'e. Kanaaf humni achi hidhate sun isa jalqabaa waraana Benishaangul irratti jalqabe Matakkal irratti Benishaangul irratti jalqabe achi Tigraayitti bobba'e achi deebi'ee Oromiyaa lixaatti bobba'e achi deebi'ee Oromiyaa kaabaa Walloo keessatti bobba'e
dhumarratti humni sun akka hin eegamnetti daameejii guddaan rukuttaa guddaan irra ga'e jechuudha. Kanaaf humni Amaaraa hidhate sun ji'a ja'a kan hin caalle keessatti sadarkaa dhabamuutti ga'eeti har'a gargaarsa amma kana addeeti. Itoophiyaa keessa maaltu jira akka waliigalaatti? Itoophiyaa keessa qondaaltonni hojjettoonni federaalaa fi qondaaltonni mootummaa naannoo Amaaraa kan TPLF dabalatee visa restriction irra keessa USA'n uggura dinagdee gatte biyya sanarratti. Kana duwwaa miti dippiloomaasiin siyaasaa Itoophiyaadha akka in history bara Minilik illee bara Haile Sillaasee faallee ta'ee waan hin beekne ta'e hin kufu. Mootummoota Itoophiyaa bulchan keessa akka mootummaa Abiy Ahmed kan addunyaa biratti leellifames kan addunyaa biratti ajeeffatames hin jiru. Tokko mootummaan kun waa lamaan leellifama. Jalqaba Noobeelii fudhate. Noobeelii sana fudhachuu isaatiin mootummaa Itoophiyaa keessaa mootummoota Itoophiyaa isa hangafa. Noobeeliin sun immoo balaa amma deemaa jiru kanatti fidde. Sababi isaa warri Westernidha yeroo waa tokko sitti kennanii si biraan deebi'an. Norweeyin waamte Noobeelitti laatte sanaan booda iji addunyaa hundumtinuu isarratti xiyyeeffate. Na yaadadha gaafa Noobeelii kana fudhate waan Jawaar Mohaammed jedhe. Jawaar Mohaammed jedhe Noobeelii kana fudhachuu isaatiif ani muummichi ministeeraa gammachuu guddaan irraa qaba garuu jedhe Noobeeliin kun isaaf balaa guddaadha. Gaafa sana namni baay'een inaaffaadhaaf jedhee inaafi anaaf ta'a jedhee har'a garuu inni riyaalitiin isaa Noobeelii sanatti kennuun akka addunyaa guutuun namicha sanarratti xiyyeeffatu biyya sanarratti hojii sanarratti xiyyeeffatu godha. Amma kaleessa maal jedhan warri USA dipaartimentiidhaan poolisiin Ameerikaa warri baasanii nu ganee Abiy Ahmed nu ganeedhaan warri Norwee nu ganeedhaan hundumtuu Awurooppaan waadaa nuuf seenee nu ganee jedhan. Kanaaf wanti qabatamaan biyya sana keessa ta'aa jiru kana biraatti immoo kan biraan immoo waan bara dargiillee ta'een beenne bara dargiidha nama hanna hate gabaa naannessanii reebu malee nama gabaa ilma namaa gabaa naannessanii abbaaf haadhaaf hiriyaa ijoolleen wajjin dhalate guddate biratti irra shanan. Magaalaa Dambidolloo keessatti kanatti gabaa naannessanii abbaasaaf haadhaasaa obbolaasaa hiriyaa mana barumsaasaa hiriyaan wajjin dhalate guddate hawaasanni keessatti dhalate guddate keessatti mucaa sanaa addabaabayii Dambidolloo irratti rashanan eeggisan kun ajjechaan akkasii gaadhumaan qabu Oromiyaa keessa hedduu ta'aa jira. Booranatti ta'eera, Mandiitti ta'eera, Najjootti ta'e iddoo hedduutti ta'e ajjechaa kana. Ani wanti inni irritee ta'e ajjechaa sana caalaa ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa kennetu baay'ee na naasise. Maal jechuu kooti? Gaafa Bogetaachoo Baalchaadhaa ibsa kenne ajjechaa kana akka ajjeesan hin beeku garuu tarkaanfii walgitu ajjechaan akkasii akka fudhatamu mootummaan federaalaas mootummaan naannoos qajeelfama kennee jira jedheen. Maaliifan na'ee Bogetaachoo Baalchaan nama qaamaan beeku. Nama waldaa keessatti dhalate guddate tajaajilaadha. Jaarsolii waldaa fa'aa ture nooleetti waldaa bubbee keessatti. Abiy Ahmed illee nama beeku. Hunduma isaanii lammaadhaa ala hunda isaanii nama beeku qaamaan. Jarri kun kiristaanota, tajaajiltoota, lallabdoota, maatii qotee bulaa ijoollee hiyyeessaati. Ijoolleen hiyyeessaa maatiin qotee bulaadha kiristaanonni ivaanjelikaal kiristaanii baagiraawundi warri qaban yeroo isaan dhufanii labsii akka sanaa ilma namaa irratti labsan arguu dhaga'uun baay'ee nama naasa. Kana deemaa jira. Kanaaf biyya sana keessa wanti gurra namaatti tolu wanti nama gammachiisu illee hin jiru. Kun immoo maal fida konsiikwensaa kan jedhu gara dhumaatti ilaalla haalli deemaa jiru kana fakkaata gabaabaa dhumatti. Yaa sama margaatti dabalee waa tokko jechuun barbaada humnasa. Fufuulaaf margaanis waan baay'ee ibseera. Akkamitti biyyi kun meeshaappii keessa galteessa jedhuun ilaaluutu nurra jira. Bara 2018 kaasnee amma irratti waggoottan 3 mootummaan kun aangoo qabatee geggeessaa jiru kana keessatti maaltu meeshaappii akkasii keessa mootummaa kanas gashee nunis akka sabaatti nu gashiseedhu waa tokko ilaaluutu nurra jira. Akkuma amma margaan jedhee beektaa hojii guddaadhaan muummichi ministeeraa kun bara aangootti dhufee karaa keessumaa karaa keenya karaa qabsoo uummata Oromoo yoo fudhatte hundumtuu amantii guddaa irratti kennee hundumti keenya nama nu ceesisudha jedhee Oromoonis abdatee sabni hundumtuu abdatee nama akkasii ture. Qeerroon waggoottan bara 2016 jalqabee amma bara 2018tti amma ce'umsa kana fidee nama kanatti kennutti irratti waleegamee dargaggeessa baay'ee beektota baay'ee
gurguddoota baay'ee itti dhabneetu akka sabaatti mootummaa kan masaraa mootummaa keessa kaa'uudhaan Oromoon baay'ee itti cabe saba hundumaa saba biyya sanaa caalaatti jechuudha. Kun yeroo ta'u akkuma amma Margaan jedhee deebi'ee dhufee gara saba isaatti galagalu gara uummata isaatti ajjeesuu saba isaa buqqisuu irra darbee dhufee immoo naannoo Tigraayitti lola kaasee humnoonni Amaaraa amma Margaan jedhee baajeta fixan jedhee dubbatan kuni maaltu ta'e humni kuni aangoo kan harkaa qabu nuyi jedhanii ofitti amanamummaa godhataniitu warra humna biyya sana kanaan dura bushaa turan biyya afaan tokko biyya saba tokko warri jedhanii abjuu abbootii isaanii kaleessaa warri abjootan gaafa muummichi ministeeraa kun naqee Tigraay irratti lola kaasu mootummaan kuni kan keenya jedhaniitu yoo yaadatu ta'e parlamentii keessatti bo'aa lolaaf kakaasaa dhaqanii lola maayini abduun isaanii inni ture amma inni isaanitti baajeta fixanii fi annee Tigraayin yoo rukunne as deebinee Oromiyaas diinnee biyya kana biyya nuyi abdanne biyya afaan tokko biyya aadaa tokko ingoona kan jedhu abjuu kanaan dhaqanii Tigraay irratti lola kaasan jechuudha. Lola sana keessatti muummichi ministeeraa parlaamaatti ba'ee bultii 15 keessatti finnee achi as deebinaa gaafa jedhaniyyuu achi gaafa as deebinu immoo warra Oromiyaa humna ijaarratanii lafa guddaa qaban saba guddaa qaban jedhanii ofiin dhaadatan kuni nuufi afaan isaaniitiin dubbadha endegabsinaachoo maaliif achi as deebine kan nuyi rukunne Oromiyaa keessatti saba ajjeefne qeerroo kaleessa qabsaa ture kana yoo rukunne ajjeefne Oromiyaan diigamteennaan Itoophiyaan nagaa argatti kan jedhuun abjuu akkasiitiin gara lolaatti deebi'anii achi as gaafa deebi'an lolichis akka isaan abjootan hin taane gaafa achi as deebi'anis humna dhabanii akkuma amma Margaan jedhee iddoo adda addaa keessatti Oromiyaa keessatti haqanii saba fixaniitu akka waan Oromoon saba nyaatutti Oromoon saba ajjeesutti naannoon Oromiyaa biyya nagaa hin taane lafa nagaa hin taane sabni jiraachuudhaaf akka hin dandeenye godhanii diraamaa akkasii hojjechuudhaan baajeta qaban humna qaban fixaa turanii jechuudha. Amma maaltu ta'e deemee kuni meeshaappii akka mootummaa naannootti utuu hin taane akka mootummaa federaalaatti iyyuu akka biyyaatti iyyuu keessaa bahu akka hin dandeenye keessa dhaqee biyya kana keessa buusee jira jechuudha. Qeerroo kaleessa isa tammas ila dubbatti irratti maduree irratti ajjeechaan ol ka'ee jira isa jetti irratti inni naannoo Tigraay waan addunyaanuu bartee ragaa guutuudhaan viidiyoodhaanis miidiyaa CNN miidiyoonni gurguddaan Aljeeziraan BBC namoota isaanii naannoo sanatti ergee ragaa guutuudhaan gudeeddiin dubartootaa ajjeechaan daa'immanii qeerraati maatiin akka maatiitti jonosaayidiin gurguddaa ragaa guutuudhaan dhufanii naannoo sana irratti wanti ta'aa jiru iyyuu addunyaan gabaasaa jirti. Garuu naannoo keenyatti immoo wanti ta'aa jiru akkuma amma Margaan dubbate mootummaan kun qe'ee keessa deemee jalqaba hooggantoota qeerroo kanaa hidhuudhaan ganda keessa deemee warra qeerroo kan humneessan ajjeesuudhaan hidhuudhaan ari'uudhaanitu adamsa jalqabe. Amma immoo deemee takkaa wanta nuyi arginee hin beekne wanti nuyi dhageenyee hin beekne isa ammaan Margaan dubbate kana raawwachuutti ka'e jechuudha. Naannoo Booranaatti yoo fudhattanii ilaaltan yeroo darbee dargaggeessa laga awwaalaatti nama du'e awwaaluu dhaqe iddoo awwaalaatti dhaqanii nama gidduutti ajjeesan eenyutu godha kana? Mootummaan biyya eegu naannoo eegu jedhee hidhachiisee warra legitimacy qaban biyya eeguudhaaf naannoo eeguudhaaf warra qabantu mucaa laga awwaalaatti dhaqee ajjeesa. Dambidollootti waa Imaanu'eeliin miidiyaan adda addaas gabaasaa ture ammoo Margaan dubbateera. Lafa magaalaa keessa durii biyya keenyaati Marga yaadatta yoo ta'e hin beeku malee nama hoolaa ta'e gogaa hoolaatti uwwisanii katamaa keessatu hattuu qabaaree baay'ee dhagaatti guuraa fidanii malee dhagashu. Nama sangaa ate sangaa oofsisaatu maaliif kuni hattuun akka isheen nama kana ilaaltee jiiltu gochuudhaafitu magaalaa keessa itti sirbisiisaa deemsu jechuudha. Amma maaltu ta'e gara jabeenya hammeenya hin taanetu mootummaa kanaanii saba keenya irratti ta'aa jira jechuudha. Mucaa dargaggeessa waggaa 17 magaalaa keessa
forget waa'ee wanni dhiisme akkasumaan waa'ee namummaa dhiisiiti akkasumaanii nama deemsisaa itti sirbaa yoo deemte qaanii guddaadha. Garuu amma maal godha? Mormarratti meeshaa hidhanii shugguxii hidhanii magaalaa keessa mucaa wallaalaa kanaanii na ilaalaa jiilaa jedhee akka hattuutti deemsuuti waa sadii tuquu barbaada humna isaa. Maaliif gara jabeenya akkasii mootummaan kuni keessumaa dargaggoo irratti fookasii godhee ajjeesuu adamsuu jalqabe ni jedhu tokko akkuma dargaggootaatti dargaggoonni Oromoo jiiluu qabu. Waa'ee qabsoo Oromoodhaaf ba'anii dubbachuu jiiluu qabu jechuudhaan qeerroo jiilchuudhaaf kana dubbate. Inni lammaffaa immoo yoo ilaalte maatii isaanii haati deesse utuu ilaaltu abbaan dhashi utuu ilaalu uummanni naannoo sanatti mucaa kana beeku utuu ilaalanii magaalaa walakkaatti mucaa kana fudhanii ajjeesuun tokkoffaa maatiin ijoollee isaanii mana keessatti donna godhanii akka isaan guddisaniif dhaloota donnaa Oromoo donna gochuudhaa fi dhaloota donnaa akka inni ta'uu fi mootummaan kan hojjechaa jira. Inni sadaffaan immoo hawaasni kana ilaalu. Mootummaan kuni mootummaa gara jabeessa akka inni ta'e kana booddee waa'ee Oromummaa isaatii yookiin immoo waa'ee sabboonummaa isaatii hin dubbata yoo ta'e wanti isin eeggatu kana booddee isa kana jedhaniitu uummatatti labsuudhaa fi waan gara jabeenya akkasii biyya keessatti hojjechaa nagaa buuseeraan kun. By the way gaafa dhaloota irratti kan hojjettu gaafa nama tokko ajjeeftu nama 100 laga buusa waan akkasii. Nama 100 laga buusa nama tokko ajjeefta nama 100 laga buusa maaliif hundumtuu emotionally drive ni qaba. Sitti dhagahama akka sabaatti. Anamman gaafa ajjechaa kana arge ija kootiin utuun biyya jiraadhe an akka nama tokkotti maal gochuu danda'a tun jedhee waan hin danda'uun lagatti gadi bu'eetanii mootummaa kana irratti abidda qabsiisan. Maaliif gara jabummaa akkasii akka sabaattis hin dandeessisu waan ta'eef. Mee saaphiin akkasii yeroo naannootti ta'u biyya keessatti ta'u addunyaan immoo akka durii miti addunyaa jala waan dhossitee muditu. Wanti hundumtuu qeekee jira amma miidiyaan qeekee jira bilbiluma kana ofitti galagashitee waraabdee hundumtuu joornaalistiidha. Kanaaf miidiyaa jalaa dhossitee waan gootu waan hin qabneef amma kana dhageetti argate biyyi alaa warri jiran kun immoo mootummoonni biyya alaa mootummaa kana irratti dhiibbaa uumuu jalqabanii amma waashin keessa ba'uu dandeenye keessa mootummaa kana gashee jira. Isuma kanatti dabaluu barbaada. Galatoomi Roobira. Anis yaada tokko yaaduma keenya beeksisuu itti dabalee dhumlasa sitti deebisaa. Ilaa tarkaanfii akkasii mootummaan dargiidhaa 1989 fi 90moota keessa fudhate. Mandiitti maal godhee amma maatiin koo warra murtoo sana keessatti victimsi ta'an keessa jiran. Gabaa mandii gabaa san badduraa keessatti siree guddaa ijaaraniiti namoota dargii shakkaman jibbuudhaan maatii isaanii qabsaa'ota keessa jiran ijoolleen isaanii waraana keessa jirtu adda bilisummaa Oromootti shakkaman yeroo sana waan bade jedhu funaananiiti 90moota keessa kun ila kana qophaa dargiin 91 kufee 90 keessa garuu dargiin gaafa abdii kutate tarkaanfii kana fudhachuu qaba. Gabaa keessatti nama siree yaabsanii ol baasee dargiin rashane. Tarkaanfii akka sanaa mandiitti fudhatameera, beegiitti fudhatameera, gidaamii keessatti iddoo hedduutti dargiin gimbii keessatti immoo namoota maqaa amantiitiin walitti funaane abboota amantii walitti funaane rashane. Amma dargiin sadarkaa sanatti kan inni tarkaanfii akka sanaa fudhachuudhaaf dirqama inni abdii kutate jechuudha. Yeroo sanatti maaltu ta'e waraana asoosaa keessatti ta'e irratti dargiin hin injifatame. Waraanni guddaan asoosaa irratti ta'ee akka dargiin dhidheessa gad darbee asoosaan qaqqabneef daandiin dhidheessaan cufamee daabbus hin citee sanaan booda waraanni itti ka'ee waraanni dargiin kifila xoorii jedhusaan kifila xoorii dargiin achi qabsu hundumtuu hin dhume jechuudha. Gaafa kana dargiin maal godhe isa dhumaa namoota maatii isaanii dirree qabsoo keessa jiran funaanee rashanuu jalqabe. Amma mootummaan amma aangoorra jiru tarkaanfii akkasii kan inni fudhate abdii kutateeti. Kanaan booda uummata sana nagaadhaan tasgabbeessuu akka hin dandeenye. Seeraan gaafachuu akka hin dandeenye. Amansiisuu akka hin dandeenye. Hololaan goyoomsuu akka hin dandeenye. Gaafa amane maal fudhate tarkaanfii akka sanaa fudhate. Ani garuu waan ajaa'ibu tarkaanfii akka sanaa yeroo isaan fudhatanii Dr. Nagaasootu fuula koo dura dhufe. Maaliif jedha Dr. Nagaasoon
kan inni ittiin aangoo gadhiise ijoo dubbii guddaan an amantii kootu na dhoowwaa ilma namaa irratti du'a hin murteessu dheeti sabbalchilootiin manni murtii olaanaa inni dhumaa biyyattii murteessee gaafa du'a murteessee Dr. Nagaasootti erganii galmee sana irratti hin mallatteessu dheedhi. Sun immoo baay'een ayaloom arayaadhaa namtichi ajjeese namtichi Eertiraan sun qabameeti mana murtiitti dhiyaatee du'a itti murteessaniin. Gaafa kana yoo pirezidentii biyyaa mallatteesse malee nama tokko du'a itti murtaa'eef hin ajjeefamu. Dr. Nagaasoon hin dide. Amantii kun dhawwa ani kiristiyaana jedheen mirga ajjeesuun qabu namni nama akkasaati ajjeesuuf mirgi kun kan waaqayyooti malee kan namaa miti hin fudhadhu tarkaanfii kanaa dide. Kanaaf aangoo gadhiisee yeroo kana mallas itti darbee mallatteessee namticha fannisan. Mallas adda baasee namticha sana irratti mallatteesse. Murtoon du'aa gaafa sana eeyyoo irratti darbee araarsoo abbaa humnaa faama namticha Kanaadaa jiru. Asilii Oromoo faama dubartii ishee Ameerikaa jirtu. Qabsaa'ota Oromoo hedduu yoo xinnaate gara nama 21 ta'an irratti gaafa sana galmee suni murtoo du'aa murteesse. Utuu Dr. Nagaasoon gaafa sana mallatteesseera ta'e asilii Oromoo faarra hin jirtu. Araarsoo abbaa humnaa faarra hin jiru. Qabsaa'onni Oromoo har'aa biyya bakkeessa jiran dirree jiran tokko hin jiran turan. Dr. Nagaasoon hin ko'edhe. OPDO'n angafa ishee abbaa ishee Dr. Nagaasoon irraalee hin baranne beektaa. Gaafa sana mana murtiitu sabbalchilootitti dhiyaatee manni murtii waliigalaa gaafa murteesse Dr. Nagaasoon jedhe. Har'a garuu utuu nama mana murtiitti dhiyeessu mini haasaan isaa hin dhiyaatin ganama qabanii sa'aatii laaqanaa irratti yookaan sa'aatii waaree boodaa irratti nama rashanu jechuudha. Mootummaan sadarkaa kanatti ce'e jechuun mootummaan abdii kuteera. Mootummaan Abiy Ahmed abdii kuteera. Uummata irraas abdii kuteera. Ofiisa amma isa dhumaa ofiisa irraa abdii kutuu jalqabee jira. Kana gara dhumaatti dhufna keessattuu tarkaanfii USA fudhattee sochiin Awurooppaa keessa jiru. Miseensonni isaa deeggartoonni isaa akka jiranitti irraa harca'aa jiru. Abdii kutannaa keessa jira. Kanaaf haalli biyya sana keessa jiru mootummaa abdii kutatee tarkaanfii ajjechaa fudhatee deemaa jiru dhiibbaa keessaaf alaan hudhee morma qabee jiru keessa jira. Haalli qabataman biyya sana humna samaa kennan keetti galatoo. Yaa ulfaadhu waan ajaa'ibaatti. Namichi kuni namichi muummichi ministeeraa jedhan kuni gaafa wanta meesaappii ta'e kana wanta iddoo gadhiise kana administration systemii politically everything in collapse ta'eera amma hin jiru iddoo sana hin jiru jechuudha. Daba shira hammeenya ajjechaa kun namicha kana mee backgroundii masaa laaluu murteessaadha. Akkamittiin akka inni dhufe maalni namichi kun groundiin isaa eessa jettee teellaatti deebitee ilaaluu sirra jiraata baay'isawwee. Gantuudha beektaa namichi kun hin gane saba Oromoo gane. Eessatti gane akkamittiin gane clearly lafa nuu kaa'eera. Gochaa isaatiin, hojii isaatiin, kaaraakterii isaarraa wanti nuyi arginu. Akkaataa dubbii isaa waan inni hojjetu hunduma isaarraa yoo fuutanii ilaalta ta'e is murder killeriidha namichi kun. Ajjeesaadha. Groundii isaatu rakkina qaba. Geggeessuu hin dandeenye capacity hin qabu humna hin qabu. Nama ajjeesaa akkasii kana gantuu akkasii kana maalirraa eegu sulumayyuu of course biyyi kiraayisisii keessatti kufeera. Biyyi rakkina guddaa keessa jira. Gidiraa guddaa keessa jira. Namicha hundee hin qabne kana namicha humna hin qabne gantummaan jireenya isaarraa mul'ate saba guddaa kana saba Oromootti galagalee sabaaf sablammii biyyarraan biyya Itoophiyaa sana keessaa xaragee balleessee haxaa'ee duguuggaa sanyii kan geggeesse namicha hamaa kana ground isaa ilaaluun murteessaadha. Isaa akka inni dhufe akkamittiin akka inni dhufe capacity ma tokko hin qabu. Gaadaa fi Itoophiyaatiin inni Itoophiyaa biyya jedhamu sana gaadaa fi ajjeesaa nama hamaa kana walumaa galatti akterii cimaan kiraayisisii kana Abiy Ahmed. Kanaaftu arras gadi baanee ol baanee Abiy must gochaa jirra. Abiy is criminal jechaa jirra. Ajjeesaadha Abiyyiin yoomiyyuu taadhaan. Sabni Oromoo dammaquu qaba. Sabni Oromoo dammaquu qaba obboloota koo. Akka waliigalaatti dammaqu, globally dammaqu. Amma already biyyoonni guddatan Ameerikaan, Europe, naatoon fa'aa itti ka'aa jiru. Itti gadi ba'aatu jiru. Kanaaf sabni Oromoo guutummaa guututti dammaquu qaba. Wanta kanarratti mee ittaana itti fufnee malaalla dhiibbaa siyaasaa fi ungurri dinagdee fi viizaa Ameerikaa
kana tuquun barbaachisaadha. Kun impaaktii maalii irratti uuma biyya sana irratti? Dhiibbaa maalii uuma yoo jettanii ammana kan hin jedhamne sodaa guddaa keessa isaan naqeera. Guyyaa guyyaatti wanti isaan dubbatan waa'ee Ameerikaa, waa'ee biyyoota garaagaraa. Amma fakkeenyaaf namichi sun namicha wallaalaa sana Oromiyaa pirezidaantii sana Shimallis Abdiisaa maal jedhaa achi gadi beetu qamadii daanoon fixeedha. Does no make sense. Guyyaa lammaffaa irratti waan kan biraa haasa'u. Kana duwwaa miti. Inni kan inni ikoonomiin biyya sanaa, security, siyaasni biyya sanaa guutummaa guutuutti akka inni ollaatti hirkatee jiru wallaalee. Nama joonja akkasiitu biyya geggeessaa jira. Siyaasni biyya sanaa hirkatee jira Ameerikaa irratti. EU irratti hirkateetu jira. Kana dagateetu kana analyze gochuu bara 21 century kana keessa mucaan wallaalaanii boolee taa'ee baratu tokko analyze gochuu danda'u. Ammam dhiibbaan biyya alaa kun siyaasa biyyaa keessatti, ikoonomii biyyaa keessatti dhiibbaa akka inni uumuu danda'u. Namichi kun gadi ba'ee waan mee kana irratti irra deddeebine tuquun margaamee. Galatoomii humna isaa qabxii kana irratti waa jedheen Roobera dubbachuu barbaadaa? Qabxii kana irratti jedhi sirkaa buusuu nan danda'a yookiin waanti dabaluun barbaade dhugaadha humna sabeettaa si'a tokko gaaffii masitti uuma eenyuutu biyya geggeessaa jira isa jedhu yoo gaafatte baay'eedhuma si dhiba. Amma jechoonni akka Shimallis Abdiisaa nama dheengadda dubbate naannoo Amaaraa birrii miliyoonii 25 kubbaa miillaaf geessee wanti achirratti dubbate qamadii daanoon nutti hafa malee Ameerikaa yoo nutti hafte abjuu manatti ta'a yookiin of hin beekanii jechuuf si dhiba. Maaliif anamma Ameerikaan beeku Ameerikaanis naannan beektu yoo natti hafee qamadii nutti hafa sanammoon Ameerikaa caalaa gara fuulduraatti qamadii iyyuu naannoo hundumaatti raabsina kan jedhu soba bare. Soba bare. Tokkoffaa maaliif kan isin jechuu barbaade Shimallis Abdiisaa Ameerikaan kan isheen laattuu fi Itoophiyaadhaaf qamadii duwwaa miti. Kan isheen qamadii duwwaa miti kan isheen Itoophiyaadhaaf laattu. Gara mootummaan kun gaafa inni aangootti dhufee gaafa Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufee biyya sana ceesisuu danda'a jedhee legitimacy guddaa sappoortii guddaa kan geggeesse karaa hundumaa biyya lafaa kanatti impaaktii namni uume akka inni fudhatama argatu kan godhe Abiyyiin mootummaa Ameerikaati. Akkamittiin naan jedhe gaafa mootummaan kun dhufee aangoo qabate yeroo jalqabaaf waggaa tokko gidduutti doolaara biliyoonii tokkodha kan isheen sappoortii goote Ameerikaan. Which is about in today's market exchangeidha yoo laalte birrii Itoophiyaa biliyoonii 50dha kan isheen sappoortii goote jechuudha. Qamadii duwwaa miti jechuu barbaade. Sana duwwaa miti. Amma xiyyaara lolaa yookiin immoo loltoota isaanii baatee walii galgan deemsisu xiyyaara wajjiniin kennaniif gaafa inni gara aangootti dhufe. Qamadii duwwaa miti jechuu barbaade. Waraana Itoophiyaa kan gargaaru meeshaadhaan kan bira dhaabbatu mootummaa Ameerikaati. Kanaaf har'a achi as ba'ee Ameerikaan nan beeku yookiin immoo an Ameerikaa hin beeku yeroo jedhu ofsi wallaalchisa beektaa. Maalni jarri kun si jechisiisa. Jarri kun akkuma muummichi ministeeraa shoorti meemorii uummanni biyya kanaa shoorti meemorii qabu jedhu. Ofii isaaniitii shoorti meemorii qabu waan ta'aniif waan kaleessa hojjetanii har'a hin beekanii waan har'a hojjetan immoo bor hin beekanii si jechisiisuu danda'u. Kaleessa waan biraas borga nama immoo kaanii waan biraasitti dubbatu beektaa. Kanaaf jarri kuni delusionii waan delusionii keessa jiraatan yookiin immoo namoonni ishee tokko guyyaa bitachuudhaaf waan arge dubbata. Amma bor bira ga'utti waan arge dubbata si gowwoomsee darbaa bor gaafa dhufu immoo guyyaa borii waan akkasii keessa waan jiraatan sitti fakkaata. Ameerikaan gaafa qoqqophii viizaa sitti laattu tokko an dhiibbaa goote Ameerikaan Itoophiyaa irratti iyyuu osoo hin taane Itoophiyaa gargaaraa jirti kan jedhutti naman akkamitti jedhu. Gaafa isaan achi as ba'anii waa'ee keenya keessaa waa'ee Itoophiyaa keessaa hin gashu Ameerikaa gaafa jedhanii okay erga akkas jettanii gara biyya kootii hin dhuftan isinii. Kanaafis immoo erga akkas ta'e immoo nun gashu erga jettanii
birrii keenya immoo isinii laannu. Kan nuyi birrii keenya isinii laachuu dandeenyu yoo isin wanta biyya sana keessatti ta'aa jiru teessanii ofii keessanii gamtamtanii ajjeechaa ta'aa jiru hidhaa ta'aa jiru siyaasa biyyattii gara tasgabbiitti fiduu amma dandeessanitti an birrii koo isiniin kennu. In dhufin gara biyya waa'ee keenya keessa immoo hin galinaa waan jettaniif ani immoo birrii koos gara biyya kootiis akkasinii hin ejjettan hin barbaadu jette. Kana gochuun ishee immoo an karaan itti ilaalu biyya sana gargaarte, biyya sana akka hin diigamne, biyya sana kiraayisii addaa keessa akka hin galle goote Ameerikaanii jedha. Achi as baaniitu beektaa laphee dhiibanii akka biyya of dandeetteetti sitti dubbatu beektaa. Siyaasa yeroo waan kana dhageessu. Maaliif biyyi suni yoo dhattee gugulii gootee ilaalte GDP'n biyya sanaattiin isheen itti waggaadhaa waggaatti ittiin jiraattu 97.2 biliyooniidha doolaari. Gross domestic production ishee jechuudha. Wanti isheen biyya kee inni kaan uummata miliyoonii 110 baattee kanaanadha GDP'n ishee. Kanaanitu biyya geggeessiti. Harki 50 ol gargaarsa biyya dhiyaa kanarraati beektaa. Yoo fudhattee biyya dammatti jiraattu Ingiliziini poolisii federaalaa ishee miindaa kan kaffalu biyya sanaaf isaan. Gargaarsa biyya alaarraa argattuun harka 50 ol biyyi jiraattu achi as deebitee gaafa achi asitti fakkartu garaasi gudu. Galee wanti raafama biyya sanaarraa iyyuu kan isaan hambise Abiy yeroo baay'ee dubbata beektaa warri Ameerikaa kunis nuuf haadhadha yeroo ni jedhu birrii harkaa fudhatee gala kana dheefideenis jiraachisaa jira. Nu saamanii badanii TPLF nu saamee badee Tigraayitti fudhatanii badanii birriin keenya hin jiru kadhaadhaan jiraanna kadhaadhaan ammarra geenye yeroo jedhu eenyurraa kadhachaa ture yoo jette Ameerikaadhaaf warranni ammanni yaada isaarraa galagashee Raashaaf Chaayinaan nu jirtu jettu warra kanarraati yeroodhaa yerootti iyyuu hangoo isaa tuffachaa ture. Kun immoo biyya sana waan Ameerikaan qabde barsiin qabin Ameerikaan waaqeef maali naman qabin jedhu Ameerikaan si qabnaan amma gaafa sii fixxuutti si biraan deebitu. Amma yoo ilaalte Gibsiin asiitii fuudhanii Jibuutiin naqanii security humna waraanaa isaanii wajjin Keeniyaa wajjin humna waraanaa ijaarsisanii naannoo sana ija Abiyyoo fudhattee hiriyaan isaa nama sadii ta'eef eenyudha? Isaayyaas Afeworqii achi immoo biyya diigamte kan geggeessu Somaaliyaadha. Har'a immoo sila dubbisaan ture beektaa Saawus Sudaanii wajjin hiriyaan isaa deemee warra of hin dandeenye ta'eef. Maaliif kana hundumaa biyya warra inni abdatu hundumaa goone waan fixeef isa kanatti dabaluuf jedheetanii gara fuulduraatti gara guddeetti. Galatoom Roobeen alaa waan gabaabaa tokkotti dabala. Amma visa restrictioniin USAdha mootummaa Itoophiyaaf qondaaltota Amaaraaf Tigraay irra keesse akka nama mana hidhaa keessa isaanii itti fudhadha. Itoophiyaan mana hidhaa sabootaati jedhamini obbo Ibsaan Guutamaadhaa waggaa bara 1960 keessa. Mana hidhaa sabootaa sana keessuni mootummoota Itoophiyaa qondaaltota mootummaa sana ni ilaallatu ture. Namoota saboota kan biraadha. Maaliif isaan akka barbaadan dippiloomaatikaali waan barbaadan argatu oomishu ilaaltan Haayile Sillaasee Dargii akka barbaadan deemu. Bara Mallasaafaas akkuma kana ammallee akkasuma ture. Amma garuu isaanii sabootuma biyyattii wajjin hidhaman biyya sana keessatti. Mana hidhaa. Amma ugguri dinagdee Ameerikaa irra keessa immoo nama mana hidhaa keessa akka namachitti midhaanii fi bishaan dhowwatteetti fudhatu. Namichi mana hidhaa keessa jiru waan nyaatu bishaan midhaan hin qabu yoo ta'e dhimma isaa mana eegeetti maaliin du'a jechuudha beelaan du'a jechuudha. Kan ammoo yoo irraa baran Eertiraan bilisoomtee waggaa 30 keessatti bishaan boollaa tokko hin qotanne Eertiraan bishaan boollaa tokko. Tuubboo bishaan boollaa isa bara Haayile Sillaaseen gaafa isaa konfedereeshinii tolfatanii konfedereeshinii sana diiganii mootummaa Itoophiyaatti dabalaman dhaqee bishaan boollaa tokkicha boombaa baaseef sanan Asmaraan waggaa 60 guutuu isaan jiraatte. Dargiin silaa waraanaa baane waan ta'eef hin gooneef tokko jedhe. Asmaraa Yuunivarsiitii beektu dur namoonni Asmaraa Yuunivarsiitiitti baratan maqaan isaa Asmaraa Yuunivarsiitiin attamta'a. Isa kaan isaati. Asmaraa Yuunivarsiitiin bara Dargii bara Haayile Sillaasee bara duraa sana akka kana dhaadeeffamu leellifamu Yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa Horn of Afrikaa keessa jiru Asmaraa Yuunivarsiitii leellifamu
har'a Asmaraa Yuunivarsiitiin sartifikeetii ji'a kudhanii leenjisa yuunivarsiitii miti. Sartifikeetii balataa'oo jedhanii barnoota hubannaaf ogummaa sartifikeetii yuunivarsiitiin kolleejjii yuu miti jechuudha. Asmaraa Eertiraan biyya yuunivarsiitiin tokko keessa hin jiru. Biyya ministeerri tokko keessa hin jiru. Biyya bishaan boollaa tokko baafachuu dadhabdee wanti isheen qabdu qawwee bara dargii saamte sana naqattee kaa'attee waraana Eertiraa agarreesin. Riphee lolaan adda bilisummaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa kophee qaba. Mootummaan Eertiraa shafateedhaan waraanni Eertiraa shafateedhaan deema. Hin qabu. Biyya akkasii jechuudha. Kana hundumaa kan godhe eenyudha? Uggura dinagdee Ameerikaan itti naannestee balbalatti cuuftee achitti qallaba dhawwatte. Hamma kana Isaayyaasiin kan aangoorra jiraachise iyyuu warra Arabaa turan. Isaanis amma kun Kwaataraan kasastee mana murtee addunyaatti dhiyeeffatte biyyoonni Arabaa gaafataa jiru sanaan. Yoo carraan akka sana Itoophiyaa mudate kana duwwaa miti waa'ee Eertiraa tokko fakkeenya Eertiraa. Eertiraan gaafa bilisoomte miliyoonii 4 turte. Achi booda miliyoonii 2tu populeshiniin dabalan. Miliyoonii 6. Uummata Eertiraa miliyoonii 6 kee miliyoonii 4 biyya lafaarra faca'ee jaarsolii namoota dadhaboo hiyyeessa miliyoonii 2 hin caalletu asuma Eertiraa keessatti hafe. Isaayyaas Afwerqi namoota dadhaboo maanguddoo jaarsolii dargaggeessi silaa yaa'e. Dargaggeessi yaa'e sun immoo warra isaa maatii isaa biyyatti erga namoonni Eertiraa keessa jiraatan miliyoonii 2 hin caalle sun hundi isaanii warra gargaarsa biyya bakkeedha harka namaatiin jiraatanidha. Uummata akkasii qabatee ta'a Isaayyaas Afwerqi. Itoophiyaa carraa akka sanaa hin mudata abadan. Maaliif? Itoophiyaan biyya guddaadha. Biyya miliyoona 110ti. Ammoo biyya jabaadha. Itoophiyaan in Afrikaa dhugaa dubbadhaa wottan biyya Afrikaa keessaa biyyi jabaan akka Itoophiyaadhaan. Hin garboomu kolonii warra adiitiif biyyi hin garboomina fi Itoophiyaadha. Sabi Itoophiyaa kuni lookeeshinaal gatii biyya Afrikaa keessa jiraatuuf malee dhugaa dubbadhaa wottanii uummata Middle East keessa jiraatu uummata Awurooppaa keessa jiraatu gadi biti uummati Awurooppaa. Hundumti keenya hawaasa kanarra dhalanne waan ta'eef. Uummati kun jabaadha toleen jiru. Lama. Moodeliin isaan amma alaabaa Ameerikaa lafarraa harkisanii Puutiin pirezidentii Chaayinaa fa'aa kana Ordogaa fa'aa pirezidentii Turkii kana leellisan immoo isinitti hima. Amma formulaan isaanii Siiriyaadha. Yeroo Ameerikaan akka Hasan al-Assad aangoorraa gatuudhaaf kaate kan dhaqee aangoo barcuma sana jalatti qabee hambise Turkiidha, Raashaadha, harka lafa jalaan immoo Chaayinaadha. Amma isaan teeknikii sana fayyadamuu barbaadu. Itoophiyaan akka Siiriyaa ta'uu dandeessu. Tokko population isheetu guddaadha. Lammata Siiriyaanii Ameerikaa irraa Awurooppaa irraa gargaarsaan jiraachaan ture. Ooyilii qabdi. Biyya of dandeessee waraana isheetiif, hojjettoota mootummaa isheetiif, dinagdee isheetiif, hawaasa ishee hundumaa jiraachaa turte. Ooyiliin sun ammayyuu jira. Waraanni ka'ee biyya haji guyyuu malee mootummaan sun ikoonomii biyya sanaa dinagdee sana qabatee jira. Har'a mootummaan Itoophiyaa edda uggurirra kaa'ame attama babbaraa jira. Maaliif? Lafa achisa dhukkubsu lafee isaa qosoqosaa jirti. Ameerikaan lafa isaa dhukkubsu beekti. Itoophiyaan akka sanatti akka Hasan al-Assad akka mootummaa Siiriyaadhaa hin dandamatu. Isaan isaati Gaadaafiin nu dandamachuu dadhabe Awurooppaa jala dhaabachuu dadhabe. Faransaay namni Faransaay tokkitti paarlamaatti labse waraana labse jala dhaabachuu dadhabe. Amma deeme dhimmi Itoophiyaa maalitti deemaa jira? Itoophiyaan westerniidhaa wajjin warra dhiyaadhaa wajjin wal waraanuuf deemaa jira. Hin danda'a? No. Kanaafiyyuu utuu hin jaallatiin ni jilbeeffataaf. Maaliif jilbeeffachiifti? Maayini dhimmi USAF Awurooppaa amma kana garaa dhukkubse kaaseef bilisummaa biyyattiif jedhaniiti. Bara TPLF yookaan bara mallasaadhaa dhiittaa mirga namaan turre. Maaltu adda godha isa kana? Bara dargiidhaan dhiittaa mirga namaan turre. Maaliif tarkaanfii akkasii fudhan? Waa tokko beeka. Tokko Itoophiyaa caalaa kan Awurooppaa fi Ameerikaatti dhiyaatu Ijiptiidha. Biyya Misiraati. Misiraa wajjin wal dhaban totaal. Lammata immoo yoo Itoophiyaan achi kufte in the Horn of Africa diigama uummati achi buqqa'u miliyoonii 110 keessaa wixinnaatti miliyoonii 20-30 buqqa'ee galagalee sadaqaa Meditiraaniyaanii irra ce'ee Awurooppaa dhufa. Kanaaf Awurooppaanii namni hammi kun buqqa'ee galagalee dhufee biyya isaa keessatti sarratti hirkatee kufuura achitti dafee mootummaa sana qabee irraa kaasee uummaticha achitti hambisee achitti daabbootti kennee eeguu barbaadu warra Awurooppaadha. Lama. Dinagdee warra dhiyaadhaa hundumtinuu markabaadha amma Suez Kanaaliidha. Isaan amma galaana diimaadha niyaasaa. Waa'ee galaana diimaa Suez Kanaaliidha. Waraanni Itoophiyaan utuu galaana hin qabaatiniti waraana galaanarra leenjisuu jalqabde.
wajjin Eertiraadha jini galaana kan qabu Eertiraadha. Amma adeemsa maa inni yoo warri Westernii nutti cimanii nu rakkisanii Suwiis kanaalitti cumnaadhaaf dubbiinsaa. Amma yoo Suwiis kanaaliin cufame ujummoo dinagdee Ameerikaatiif Awurooppaa cufama. Sababni isaa gabaan Awurooppaa fi Ameerikaa gara Awurooppaadha hundumtuu Suwiis kanaalii keessa darba. Boba'aan biyya Arabaatii ba'u Yamanii, Saawudiidha, Omaanii, Kaatarii ba'u sun hundumtuu Suwiis kanaalii keessa darbite Atlaantikii irra Ameerikaadhaaf Awurooppaatti deema ooyiliin. Jaapaanii dabalatee gara Chaayinaa dabalatee jechuudha. Daandiin Suwiis kanaalii jechuun tuubboo waraanaaf dinagdeeti. Waraanni Ameerikaa, waraanni Faransaay, waraanni Jarmanii, waraanni Ingilizii, waraanni neetoodha kan inni Jibuutii taa'uu fi Jibuutiin biyya gaarii waan taateef miti. Tuubboo dinagdee isaaniitu keessa deemuutu Suwiis kanaaliitu achi keessa jira. Achi eessa ta'anii eeggatu isaan. Yoo sun cufamee kun ta'e dantaa isaaniitti bu'a. Kanaaf maal godhu? Dursanii utuu tarkaanfiin sun hin fudhatin tarkaanfii sana fudhachuu barbaadu. Kanaaf har'a gaaga'ama mootummaan Itoophiyaa keessa galee yoo teessanii ilaaltanii isin sodaachisa. Waan hin dandeenye, waan humna isaa oli waan hin dandeenye gaara dhiibaa jira. Amma Ameerikaa duwwaa miti. Naatoo yoo amma Awurooppaa dhimmisa Awurooppaa bira dhufe jechuun naatoo bira dhufeera. Amma naatoo bira dubbiin kun dhaqeera. Warra Awurooppaa immoo qoosaan beekan. Keessattuu dinagdee irratti. Dantaa isaanii waan tokko irratti amma Ameerikaallee tollereetiin godhan. Kana boo'ee irraa argina Gadaafirraa. Waraanni isaan Gadaafirratti kaasaniif waan biraa miti. Birriin Afriikaadhaa hundumtuu yeroo sanaa kan inni itti maxxanfamaa ture Paarisitu. Gadaafi maal jedhee baankii Afrikaan baankii jedhe. Afrikaan Development Baankii horii biyya Afrikaa hundumaa kan to'atuu fi kan horii sana maxxansuun Tiripoolitti dhaabateeti doolaara biliyoona 100 investi godhee jalqabe. Dhiisi dubbii kana dinagdee keenyatti dhufseera. Dhiisedha inni. Sanaan booda naatoo bira dhufee labsanii waraanatti kaan. Ammasii maal gochaa jira mootummaan Itoophiyaadhaa lafa isaan dhibdu lafa ija isaaniitti deemaa jira. Qoosaan gara joomiti jetti simbirri moo maal jettedhan. Amma qoosaa akkasiin godhani warra Awurooppaa. Hin dha'u hin argitu. Amma qoqqophaarra kaa'aniiru. Dinagdeedhaan bira kaa'aniiru. Viizaa ristriktiirra kaa'aniiru. Amma ittaansanii moo maal godhu yakka waraanaatti fidu. Ittaansanii yoo dubbiin kun dhiibee dhufe paarlaamaatti dhiyeessanii waraanatti galu. Gaafa sana gaamma maaltu taa'adha. Karaa biraan immoo qondaaltonni TPLF har'a organizationii addunyaa gurguddaa keessa jiranii baay'ee roolii cimaa taphatan. Roolii warri UN keessa jiran, warri HO keessa jiran, warri miidiyaa keessa jiran, warri imbaasii keessa turan roolii cimaa taphatan. Roolii guddaa taphatan keessattuu CNN miidiyaan suni dippiloomaasii Itoophiyaa kan daaraa godhee fi dimokiraatota kan fuudhee mootummaa Itoophiyaa irratti kaase ulee isaan ittiin mootummaa sana gara afaan guddaan CNN sana kan godhe moo eenyudha? Kanaan dura isaan giraawundi lafaa qabu. Tokko oolmaan isaan TPLF ijoollee biraa qaban edda mallasaan aangoo dhufee qabate. Ilmi Awurooppaa fi Ameerikaa tokko dhaqee biyya Afrikaa keessatti hin duule. Waraanni Itoophiyaadhaan Ruwaandaatti nagaa kan dhaqee kabachiisisaa. Saawus Sudaanitti isaa. Biyya Afrikaa hedduu Somaaliyaa kan dhaqee kan Alshabaabiin rukuteef isa. Kanaaf isaan amma yeroo baay'ee Susan Rising kaasan yeroo isaan ammeessa yeroo isaan sodaatan maal godhan argitu. Oolmaa guddaa wal biraa qabu. Amma mootummaa Ameerikaafis mootummaa Awurooppaafis TPLF jechuun eenyu akka ta'e namni himsuuf hin barbaachisu. Waggaa 30 kana wajjin hojjetanii ergatanii akka waraana isaaniitti ergatanii akka mucaa isaaniitti ergatanii akka nama humna tikaa biyya isaaniitti ergatanii humna waraana sana biyya Afrikaa keessa biyya gaanfa Afrikaa irratti bobbaasanii Eertiraa ittiin balbalatti cufanii hidhanii ittiin hojjetanii beeku. Kanaaf waa'ee isaanii hunda isaanii beeku wajjin hojjetanii beeku. Yoo mootummaan amma aangora jiru garuu eenyu jarri kuni beeku jettee hin beekan. Abiy Ahmedin hin beekan. Maaliif waraana taraa ture kan inni kololeera talaa waraana ture malee sadarkaa waan ittiin ture. Lammaffaa immoo hunda isaanii hin beekan. Amma lammaffaa immoo kamitti beeku saba guddaarraa kan uummata TPLF rukutaa jiru saba guddaa lama Oromoo fi Amaara ta'utti beeka Awurooppaa fi Ameerikaa. Seenaa waraanaa keessatti immoo sabi guddaan yoo saba xinnoo waraanu jenoosaayididha. Amma nuyi yeroo warra fuula Western duran yeroo hundumaa kan himannu Oromoo is the half population of Ethiopia. Kun beektaa siyaasa Oromoon kubbisa malee ol hin kaasu. Namni keenya amma kana hin beeku.
yerooti majority taatu okay majority dho maala jine bira dhuftere aki mirga kee kabachiifadhu siin jedha western day maalitti beeku isaan ministry sabi majority yeroo hunduma genocide gaggeessu saba xiqqaa irratti afaan isaa balleessaa eenyummaa isaa balleessaa inukkaamsaa dominate godha kanaaf always western countries in the minority side yeroo hunduma warra western dha gara saba bicuu gara saba xiqqaa dhaabatu kanaaf Tigraay wajjin dhaabatu yoo waraanni kun kan itti fufu ta'e neetoon iyyuu waraanni Ameerikaa iyyuu dhaqee rukutuun yookaan systematically rukutuun akkuma amma itti deemaa jira waan hin hafne kanaaf dubbiin kun akka kanaan hin deemu mootummaan Itoophiyaa jilbeenfateera ammayyuu waakkannaa isaaniirraa sodaa isaaniirraa harka kennachuuf deema yoo ofiif jedhe TPLFin araarfata amma mootummaan Itoophiyaa hudhaa lama kanaan dura kana dubbadheen ture hudhaa lama keessa jira yoo TPLF wajjin araarama jedhee warra westernitti harka kennate saboota biyyattii keessattuu saba Amaaraa wajjin gargar galuu isaati. Maaliif yoo xinnaatti nama 100,000 lakkaa'amu Tigraay keessatti gamaa gamanaa dhume keessaa persentiin 70 Amaara. Amma yeroo namoonni paarlaamaa irratti dhiyaatanii humna liiwaayilii Amaaraa kan himatanii kana beema dachitti afaan guutee jara sana irratti dubbachuu sodaateef namni waan akka inni jaallatu si'a. Kana miti. Inni dubbate. Mootummaa kanaafis jedhani miti isaan gadoo qabu TPLF irraa. Gadoo qabu jibba qabu Oromoo irraa immoo sodaa qabu. Sodaa isa dhufaa jiru hambisuudhaaf gadoo kaleessaa bahuudhaaf humna isaanii guutuudhaan itti bu'a waraanicha. Kanaaf daameeji guddaatu irra ga'e. Okay? Kanaaf yoo inni nan araarama jedhee humna sana wajjin wal dhabuuf deema. Okay? Isaayyaas Afeworqii wajjin wal dhabuuf deema. Agartanii jara kan lamaan injii wal dhabe immoo aangoorran taa'u Oromoon isa bira jiru gaafi bira. Yoo immoo akkuma western amma didee ciniinnateetti adeemaa jiruun ciniinnatee itti adeema deemoo hin danda'ayi. Kanaaf iyyuu bitaanis ba'e mirgaanis ba'e iddoonni jiru kun hundumtuu isaaf badiisa malee lafa itti deebi'u bira hin jiru jaallannuus jibbinuus jijjiiramni Itoophiyaa keessatti akka ta'u anaaf shakkii tokko illee hin qabu. Anaaf ifa. Yookaan waraanaan deema yookaan amma abbaan mootummaa sana waraanu beekamu kana biratti riphee loltoonni jabaataa jiru amma kana duwwaa immoo miti TPLF iyyuu deebi'ee of ijaaree humna ta'aa jira akka isaa duraatti hin jiru amma TPLF kanaaf haalli biyya sanaa keessa jiru viizaa distriktiiniif oggurrii nagdee kuni mootummaa sanaa du'aaf jireenya gidduutti rarraasee jiraan jedha galatoomaa humna samaa kennan keeti. Yaa kanuma irratti cimsee wanta jechuu barbaadu eessaan bo'oo karaan hin jiru wanti jedhu xaba tokko beektuu laata. Gaafa ijoollummaa keenya walitti dhufneetu ijoollee harka wal qaban eessaan bo'oo karaan hin jiru amma Abiy Ahmed yookaan sirni amma jiru sun sirni amma biyya sana seerrachaa jiru biyya sana geggeessaa jiru sirni hamaan sun sirni hadhaan kuni kallattii ittiin hantuuta qoricha nyaatte ta'etu jira. Lubbuu keessa jira kuutifata malee eessarraan yoo ta'u eessaan seera jalaan bo'oo Abiy Ahmed. Eessi karaan hin jiru cufamaadha. Dippiloomaasii yoo ilaalle hin jiru akkuma amma dubbachaa turre ikoonomiin sokkeeraa tasuma. Historical mistake hojjetanii namoonni mistake duwwaa yoo natti hin fakkaatu kun akkuma walii ala mucaan namaa waan hin taanetu ta'e historical mistake wanta daba guddaa hojjetanii namoonni kun. Kanaatiif amma situationin amma jiru eessaan bo'oo karaan hin jiru itti ta'eera jechuudha. Daldala keessa Abiy Ahmed dafee yeroodhaan ituu isa ta'e maalan godhaa dafee haqee harka koo seeratti kennu. Guman jedha. Kanaatiif gara sattaanutti dabarra egaa akkuma margaa tuqu yaale waan margaa waan baay'ee tuqeera. Naatoo wajjin naatoo ka'ee jechuun hin dhumeef akka gaadaafitti itu salphatee aangoo sanarraan gadhiisin amma yeroodhaan still yeroo qabu. Yerootti kanatti gargaaramu turre jiraata obboleessi keenya eettanii Abiy Ahmed. Egaa mee isa taanu egereen biyyattii maal ta'a kan jedhu sana ilaaluun nurra jiraata obboloota koo. Egereen biyya keenyaa kun maalitti adeemaa jira? Ilaala lola hamaa keessa wanta amma daameejii guddaa keessadha. Kufaatii hamaa kana keessatti kufneetu jira. Maanni egereen keenya maal ta'uu qaba? Biyyi kun already Abiy Ahmed biyya fudhatee kufeera. Hin kufee duwwaa miti hin gangalateera iyyuuti malee.
kun hin gangalate fudhatee gigigigee deema kufe. Kanaatiif maalni maa egereen biyya keenyaa kun maal ta'a kan jedhu xuqunnuura jiraata. Qabsoon finiinuu qaba. Qeerroon qabsaa'uu qaba. Qeerroon ka'uu qaba. Utubuu qaba qabsoo kana. Akkuma kanaan duraatti finiinuu qaba. Tokkummaa jabaa qabaachuun nurra jiraata. Tokkummaa jabaan jiraachuutu irra jiraata. Sabni Tigraay xiqqoodha akka margaan xuqxan. Garuu tokkummaa jabaa qabu. Keessaa alaantu harka wal qabatanii amma waa'een Oromiyaa badaan dubbatamu waa'ee Tigraay malee baay'ee miidiyaawwan garaagaraa kana dubbatu yoo ta'e waa'een Oromiyaan jiru waa'ee Tigraaytu leellifama. Jabaachuu qabna. Tokkummaa keenya jabeessuu qabna jedha. Egeree sana irratti hojjechuun nurra jiraata. Egeree biyya kanaa, egereen biyya keenyaa maal akka ta'u kana gara dhumaatti geessuudhaaf qabsoo kana gara xumuraatti geessuudhaaf tokkummaa jabaa qabaachuun nurra jiraata. Mee margatti fufme? Yaada gabaabaa dubbadheen baay'een dheeressa dhiifama. Rooberaatti dabarsaa. Ilaa egereen biyya sanaadhaa akka amma deemaa jirutti mootummaan waan hin hafneef jijjiiramni ta'uu waan hin hafne Itoophiyaa keessatti. Yookaan mootummaan kun lammaffaa irra deebi'e ammas riifoormiin godhaa jedhee lammaffaa of keessatti riifoormiin godheedhaa fi aangoo gadhiisee mootummaa cimsan ijaareedhaa fi akka kanaan hin deemne waraanumaan itti fufaayiidhaa isaa arguuf deemna. Garuu akka amma argaa jirrutti waraana isaan leenjisaa jiran, holola isaan geggeessaa jiran, qophii isaan gochaa jiran irraati waraanatti fuulleffatee itti deemuudhaaf waan murate fakkaata. Gama TPLFinis waraana guddaadhaaf akka isaan qophaa'aa jiran hin dubbatu miidiyaa isaanii irratti maal akka isaan godhan hin beeknu. Gama Ameerikaanis yoo haalli kun dhiibee didee gara humnaan tarkaanfii fudhachuutti deemna kan jedhu jira. Warra Awurooppaas waan akkasii already irratti wal ta'aniiru. Kana keessatti namni gara mootummaa sana dhaabbatu hin jiru. Kana duuba Ijipti jirti, Misiraan jirti, falmiin qabsoo mirgaa biyya keessa qabsoon bilisummaadhaaf gaggeeffamu kan adda bilisummaa Oromoo kan saboota Qimaanti, kan saboota kan biraa hedduu jira. Filannoo deemaa jira. Filannoo kana keessatti paartiin amma isaa wajjin deemaa jiru amma maqaa lamaan deemaa jira nama warra akka Izeemaa fa'aa kana wajjin maal akka isaan ta'an hin beeknu. Heera biyyattii irratti gaaffitu jira. Kana hundumaa yoo wal bira qabne ilaalle jijjiiramni ta'uu waan hin hafne. Jijjiirama kana booda immoo Tigraay kanaan booda Itoophiyaa keessatti itti fuftii kan jedhu gaaffii guddaan qaba. Natti hin fakkaatu. Tigraay kanaan booda qaama Itoophiyaa taate waan itti fuftu hin fakkaatu. Already Itoophiyaan Tigraayin akkuma Eertiraadhaa akkuma Jibuutiidhaa luusii gooteetti. Minilik Jibuutiin Faransaayitti gurgurate. Dargiin Eertiraan akka isheen cittuuf jireenya Itoophiyaa itti hadheesse. Mootummaan biltsiginnaa amma aangoorra jiru akka Oromooniif Tigraayin Itoophiyaa hadheeffatanii jibbaniif jireenya itti hadheessaa jira. Yoo Tigraay citti Oromiyaan akkam taati kan jedhu hin beeknu. Waan beeknu hin qabnu garuu kana kan murteessu sochii uummata Oromooti. Uummati Oromoo immoo qalbii hiriira. Iddoo lama jira. Miila walakkaan achi jira, walakkaadhaas jira. Murteessaan garuu dubbii ishee dhumaa sanatti tarkaanfii uummati Oromoo fudhatudha. Kana biratti egereen biyya sanaadhaa maal ta'uuf deema? Beelli amma Tigraay keessatti ta'aa jiru waraana hammeessuuf deema. Namni gaafa beelli baay'ee itti cimu beelaan taa'ee duurra qawwee fudhatee laga bu'u saamuu rukutuutti already uummatumatu waraanatti gala jechuudha. Akka sabarana 85. Waraana 85 dargii irratti saalloodhaan sana kan hammeesse beelaa 85 Tigraay keessatti ta'edha. Ammas beelli amma ta'aa jiru kuni waraana hammeessa gaafa sana namni hundumtuu waraanaaf deema. Kanaan booda amma haasaan nagaa, haasaan dippiloomaasii, riifoormii wanti jedhamu kun cufame fakkaata. Waa'ee biyya sana the most dangerous thing is to predict the politics jedha warri faranjoonni siyaasuma predict gochuun ulfaataa hin danda'amu. Keessattuu siyaasa Itoophiyaa predict gochuu hin danda'amu. Maaliif overnight galagala waan ta'eef. Amma akka ejjenna mootummaarraa akka argaa jirutti edda westerniin itti biyyoonni dhiyaatti ka'anii yaada lama hiriira. Gamaa gama dhaabataa jira. Oduun qabatamaa dhugaa hin ta'in dhugaa ta'uuf soba ta'uu isaa hin beekne immoo abbootii amantii dhalattoonni naannoo Tigraay akka dhimma kana jaarsummaadhaan gidduu galan mootummaan tarka lafa jalaan waamee karaa paatiraarkii sana karaa ortodoksiidhaa mariitti jiru kan jedhu dhagaa jira. Hin fakkaataa kan jedhu waan hin fakkaanne suni maal akka ta'u hin beeknu garuu jijjiiramiin ta'a. Jijjiirama ta'u kana keessatti yoo mootummaan kun biyya sana fudhatee kufe kufaatiin sun Oromiyaa irratti akka hin taane. Kufaatiin mootummaan kun Oromiyaa irratti
akka hin taaneef ammumarraa uummati Oromoo yaadaan of qopheessu yoo xinnaate pilaatfoormiin 2016 Atlanta Convention, Oromo Leadership Convention, Oromo Gumii Gadaa Oromiyaa pilaatfoormii hedduu lafa jira. Hayyooti Oromoodhaa lafa jiran wal maaliif jijjiirami ta'uu waan hin hafne amma argine Ameerikaan waan qabde Gaadaafi ilaali. Saddam Husseinin ilaali. Eewu naangoo irratti dhiifte Ameerikaan Western qaban. Waan agariitti jarri kun beektaa waan isaan dadhaban hin jiru. Kana duwwaa miti waraana biyya isaan duwwaa miti waraana sana hundumaa kan ammeessu sochii biyya keessatti. Amma sochiin biyya keessatti ta'aa jiru yoo dabale malee kanaan booda galiin ta'u. Filannoon kun immoo ittumaa dabaluuf deema. Amma mootummaa kana yoo agartan amma dheengadda baaldaraas filannootti hin darbamu jedhee boordii filannoo dhoowwate. Innas amma sabbarchilootitti deemanii sabbarchilootiin hin danda'u gaafa murteessu boordii filannoo deebi'ee lakki hin danda'an dheedhidee amma moo deebi'eesi haa ta'uu hin danda'u Iskindir Nagaayyuu filannoof dhiyaachuu danda'an agartanii mootummaan ejjennoo dhabeera jechuudha raafameera jechuudha akka bishaan gabatee kee ta'uu jalqabe kanarraa maal argitaa bakka mootummaa waan qabatee gadhiisu akka mootummaanu jiraayii gaaffii jedhu dhufa amma waan isaan fakkarsu dhaadannoo isaan jedhani waa'ee USS waa'ee warra kamiis waa'ee Ijiptiisi Ijipti naannessitee biyya Afrikaa except South Sudan. South Sudan is double role tabatti. Yo balance humna gara Ethiopia gore as gorti. Yo balance humna gara warra sana gore chi gorti. Maaliif biyoof hin dandeenye. Watta gochuu hin dandeessu South Sudanin. Waraana Ethiopia keessatti seeroo darbe Tigraay dhannee lollu hirmaannoo dhani didan. Humna hin qabdu ofiiseeti. Kanaaf Kenya laali. Djibouti laali. Djibouti immoo kan maqaatu mootummaa Djiboutiiti malee waraana addunyaa Djibouti jirutu Djibouti to'ata beektaa. Kanaaf Djibouti keessa rakkinni tokko illee ka'uu hin danda'u. Faallaa warra Westernii namni dhaabatu mootummaan Djibouti keessa dhaabachuu hin danda'u. Okay? Waraanni namni sun security namni sun achi taa'ee maayinni hojiinsa. Kanuma hiree kanaaf kan dantaa biyya isaatii eegsisu achi taa'amin hiree. Kana birattis dabalee biyyoonni Arabaas gara Ijiptii goran. Amma kanaan dura warri Tigraay illee daddabalanii dirooniidhaan rukutanii Arab Imireetiin waraana Tigraay keessatti mootummaa Eertiraa dabala mootummaa isaan Itoophiyaa caalaa mootummaa Eertiraa gargaaraa turan. Amma isaan akka isaan gara sana dhaabannee fi isaanis yaada kaasa maaliif isaaniin kan amansiifate Arab Liigii Arab Imireet memberiin Ijipti. Arabi afaan Arabaa amantii Arabaa kan qabu Ijipti malee Itoophiyaa fi Eertiraa miti. Amma moo USA mootti dabaltee amma dippilomaatii USA Qatar jira. Arab Emirates Dubai biyya sana hundumaa keessa deemee isaanii wajjin haasa'aa jira kana jechuun maal jechuudha gara keenya goraayii nu wajjin dhaabadha kun hundumti nu walitti qabame yoo laalte Itoophiyaadhaaf yaaddoodha mootummaa Itoophiyaatiif yaaddoodha kanaaf Keenyaa laala waraanni Ameerikaa Keenyaa jira Djibouti jira Sudaan keessatti maqaa waraana leenjisuu tooftaa waraana leenjisuu Sudaan keessa jira silayyuu waraanni Ijipti walakkaan isaa immoo kan Israa'elii fi Ameerikaatti durumti isaa okay kana birattis dantaan laga Naa'elii isaan yeroo hundumaa gara sana dhaabatu malee gara Itoophiyaan dhaabatu kun beekamaa kana biratti dabale wanti Itoophiyaan dogoggora fatal mistake guddaa Itoophiyaan gochaa jirtu jara kana araarfattee wajjin dhaabachuu mannaati gara Puutiin gara Raashaan amma Itoophiyaa Raashaan maal argatti Raashaan dargiyyuu aangoorratti nan bifne Raashaan isi Soviet Unioniin dargiyyuu hin gargaarre Chaayinaan yeroo sana hin gargaarre Communist turan yeroo sana dargiinis Soviet Unioniinis Kubaanis Kuwaitis Raashaan Chaayinaanis hin gargaarre dargiyyuu waraanni Soviet Unioniif waraanni Kuubaadhaa dargi Itoophiyaa keessatti riphee loltoota waraanaa turaniin xiyyaara rukutaa turan taankiidha rukutaa turan dhumarratti dadhabanii dhiisanii kiyaabaan har'a Itoophiyaa danda'a gargaaru I don't think so kun hundumti nu maal sitti agarsiiftaa waldhaalummaa siyaasaa isaan kufaatii dippiloomaasii kufaatii siyaasarraa dhufa kufaatiin siyaasaa kufaatii dinagdee fida kufaatiin dinagdee security vacuum immoo kufaatii mootummaadhaaf biyyaa fida amma mootummaan suni security hin qabu kanaaf egereen biyya sanaa borcama guddaa jeequmsa guddaatti gala kana keessatti qaala'insi jireenyaa guddaa jira amma gaa economic sanctioning kun gaafa caanansa cimaa dabalaa dhufu biyya keessaa waan hundumtu nu Itoophiyaa keessatti waan oomishamu jiru beektaa biyya alaatti gala qamadii isaan jedhan sana dabalata daabboo magaalaa uummati magaalaa Finfinneedhaa nyaatu hundumtu nu Awurooppaa fi Ameerikaa dhaqa yoo qamadiin sun dhaabate daabboo yaafne nyaatu isaan sakaanniisi
Daabboo amma beektu buddeen ija tokko akka Finfinnee kaa birrii 10 birrii 8 bitan beektu buddeen ija tokko. Baraan Finfinnee ture saantima 50 saantima 60 buddeen ija tokko binnee nyaanne. Har'a birrii 10 xaafiin kiiloo xaafiin birrii 1000 galeera irra xaafiin yoo gaafa sana daabboon sun dhaabate uummata magaalaa keessattuu yeroo hundumaa kanan dubbadhu kanaan booda balaa guddaan ilaa margaanidha magaalaa Finfinnee keessatti. Kiraayisii guddaan magaalaa Finfinnee keessatti. Sababni isaa iddoo hundumaatti amma mootummaan Oromiyaa kee dhiibamee ba'eera. Tigraay kee dhiibamee silayyuu hin seenne. Iddoo hundumaatti humni isaa dandeettiin isaa kuufamee Finfinneetti dhufu. Amma achitti marfamaa jira. Achi keessatti gaafa kiraayisiin kun dhoohinsi sun jiraatota magaalaa sanaaf mootummaan wal fudhatanii baduuf deemu kan jedhu sodaa qaba. Uummati keenyas qophaa'u haala hundumaan of ijaaruu qabu jedha galatoma. Maayikinan keetii Roobera dhiifama guddaa. Waan baay'ee tutteetta marga. Waan xiqqoo isheetti dabaluuf yoon jedhee waa'ee garee biyyattii keessumaa isa kanadha irratti xiinxaluun kan dura jiru akka sabaatti Oromootti jalqaba gamana keenya jabeeffanna waan ta'eef yeroo baay'ee manuma kee jabeeffattee saalaa yaaduun barbaachisaadha. Rakkinni naannoo biyyattii sanaatti dhalachaa jiru rakkina akkamii akka inni fidaa ture iyyuu tutteetta. Fidaa jirus immoo tutteetta. Ambeettaa isa tokko gaafa yaadu akka Dooktar Abiyyi kana carraa guddaa kan argate hin jiru biyya sana geggeessee jedhee yaada. Carraa guddaa qaba. Still now biyya sana balaa guddaarraa eeguudhaaf diigumsa guddaarraa eeguudhaaf ammayyuu Waaqayyo carraa guddaa kenneeraa fedhee yaada. Yoo ofitti deebi'ee yoo dhaggeeffata ta'e dhuguma akkuma sila dubbanne nama Waaqayyooti immoo jedhe yoo yaada ta'e ofitti deebi'ee of dhaggeeffate yoo ilaale Waaqayyo akka carraasaaf kennaa jirutti yoo yaade ammayyuu biyya sana hambisuu hin danda'e ta'e yaada. Akkamitti isa jedhuuf. Ameerikaan amma akkuma sila dubbachaa turre nagaa buusii ati noobelii biyya lafaarraati nagaadhaan siif kenname nama maqa qabeessa waan taatee fi nagaa biyya sanatti buusii jedhaniitu carraa kennaafii jiru. Waa'ee salulaa Itoophiyaan lolatti kaatii gara lolaa deemsisee jedhu humna ittiin loltuuti hin qabdu dhugaa isaa walitti dubbachuudhaaf. Humna ittiin TPLF'n angoorraa buusu waan dadhabdeefitu Eertiraadhaaf Somaaliyaarraa waraana fiddeetu uummata ishee naannoo biyya sanaa keessa jiru Tigraayin iyyuu gara lolaatti ergite. Loltee mo'achuu dadhabdeetu humna waraanaa gaa waan hin qabneef. Waa'ee lolaatiin lafa geessuu hin qabu. Sudaan akkasumas daangaa darbitee gara kiiloomeetirii 60 ol biyya sana fudhattee jirti. Amma maaliif sodaa qaba lolaan mo'achuu akka hin dandeenye waan beeku. Ikoonoomikaalii akkuma marratti dubbachaa turre dhiibbaa dippiloomaasii irra jiruuni lolaan waan tokko gochuu hin danda'u. Karaan ittiin biyya sana seefii gochuu danda'u taa'ee all the political stakeholders put them around the table and discuss the future of that country. Yeroo gattaa'ee waa'ee biyya sanaa taa'ee namoota dhimmi biyya sanaa ilaalchisu akkuma mootummoonni addunyaatti dhiibbaa gochaa jiran taa'ee mareedhaan hiikaa yoo deeme duwwaa biyyi sun ooluu danda'a. Kanaaf biyyi sun yoo diigamte nuummoo akka sabaatti maaltu nurra jira si jedhu kun Oromoon mataa mataatti of gaafachuu danda'u qaba. Waa'ee Itoophiyaan diigamuu sun ta'e Oromoon maal ta'a inni jedhu Oromoon mataa isaatti of gaafachuu danda'a. Karaa mootummootaa karaa warra PP kana wanta haasa'amu yoo dhageessu ta'e maal jedhanii uummata gowwoomsu amma TPLF biyyoo nyaattee kaatee dhuftee borangoo qabatteetu suma kaleessaatti deebistanii Oromoo gowwoomsu. No, TPLF kan hin gootu. Biyyi suni akka biyya guddaan mana ga'u kuni akka sila margaan jedhee Oromoon saba guddaadha biyya sana keessatti. When you ignore saba guddaa ammana ga'u neeshiniidha Oromoon. Neeshinii ammana ga'u ignoorii gootee poolitikaan biyya sana keessatti nagaa buusee jiraadha jette taanaan biyyi sun nagaa yoomiyyuu argachuu hin dandeessu. Amma Itoophiyaan Oromootti araaramtee waan Oromoon barbaadu Itoophiyaan laattuufitti Oromoon immoo Itoophiyaatti araaramee kan kooti jedhee amma wajjin jiraatutti biyyi sun yoomiyyuu westerniin dhiibbaa irratti ta'uu poolitikaan kaaba ture kun deebi'ee ammas garaan goota dhufu amma gaaffiin Oromoodhaan biyya sana keessatti wanti Oromoon barbaadu dijitameessi amma argatutti biyyi sun yoomiyyuu nagaan taatu. Kanaaf inni isaan amma yeroo laattu amma kaleessa
mootummaan naannoo Oromiyaa Boshee Mallis Abdiisaadha. Yeroo deemee waa eebbisiisaa ture. Wanti inni hojjetu dhaggeeffachaan ture taa'ee. Waan inni jedhe tokko keessaatti sabboonummaan Oromoo gara qonnaatti deebi'uu qaba jedhe. Fiigalee haa ta'e sana jechuun maal jechuuti beektaa? Sabboonummaa si keessatti ajjeesaniitu Itoophiyummaa sana fudhattee wallaaltee akkati jiraattu barbaadu jechuudha. Gantaan uummata Oromoo immoo sadarkaan amma irra jiru sadarkaan qabsoo Oromoo gara seentaraalitti deebisee kan fide sabboonummaa. Kanaaf isaan maayinni sabboonummaa Oromoo kana cabsaniitu Oromoon Itoophiyummaa fudhatee akka inni jiraatu yeroo kana godhu immoo gaaffii isaa kaleessaa akka inni irraanfatu waan godhuufi kan isaan irratti xiyyeeffatanii sabboonummaa Oromooti. Oromoo kositti hima asirraan kan dhaggeeffattu. Wanti ati qabdu humna waraanaa miti yookiin immoo meeshaa waraanaa miti. Wanti ati qabdu Oromoo sabboonummaa keeti. Sabboonummaa ati qabdutu kaleessa dhiittaa TPLF waggaa 30 dhiitee biyya sana si bulchaa turetti sabboonummaa kanaan cabsiteetu warra dhufee arraa aangoo sirraa fudhatee maqaa keetiin naqee masaraa mootummaa keessa taa'ee maqaa keetiin daldalan ta'an sirratti hojjetetu sabboonummaa keessachiisee waan ati qabdu mootummaa aangoo irratti jiru kana miti humna waraanaa miti waan itti qabdu sabboonummaa keeti waan ta'eef sabboonummaa kee jabeeffadhuun jedhan uummata Oromootiin. Sabboonummaa kee inni lammataa wanti dabalu of gowwoomsuun nurra hin jiru. Itoophiyaa yoo diigamte qilee adattu maaliif qilee adattu siin jedha tokkoffaa biyya san ijaaruu keessatti kan akka Oromoo yeroo hundumaa gatii baasu jiru. Bara Hayilesillaaseetii kaasii bara Dargiitti kottuuti bara TPLFitti kottuuti amma bara Abiy Ahmed aangoo geggeessaa jiru kana keessatti kana akka Oromoo karaa loojistikiisa ta'uu karaa dinagdeedhaas ta'uu karaa waraanaas ta'uu biyya sana eeguu tissuu keessatti akka uummata Oromoodhaa kan gatii baasee darbe tokkos hin jiru amma har'aattis immoo kan gatii baasaa jirus uummata Oromooti of ajjeesee biyya sanaaf of kennuudha. Sababiin isaa delusionii sammuusaa keessatti of sobaa jiraachuudhaan attamitti of soba tokko nuyi saba guddaadha nuyi saba haammataadha nuyi kanatti lallabu beektaa kanatti lallabu ati haammataadhaan ajjeeftuutti hin jiru dhufanii garuu qeesaatti ajjeessu qeesaa ari'u gowwoomsaan akkasii bara 1991 nu fudhatee qilee lixeera. Deebi'ee waaqayyoon carraa lammataa nuu kenneera. Isa kanas Abiy Ahmediin carraan Oromoodhaan qilee lixeera. Oromoo maqaa balleesse beektaa namichi kun. Maqaa Oromootiin aangoo qabateetu bor biyya sana keessatti illee Oromoon biyya sana akka hin hogganneef maqaa Oromoo balleesse. Akkamitti jinoosaaydiin amma biyya sana keessatti taa'aa jiru maqaa namicha kanaatiin jechuudha. Addunyaa bira walattee gaafatte koo Piraayim Ministeeriin biyyaan jiraadhu maal jedha? Oromoon kaleessaa hiriira nagaa baatanii gara aangootti dhufu jettanii amma aangoorra kan jiru Oromoodha jedha. Argite ilaalchi addunyaa uummata Oromoodhaaf akka ta'ullee jijjiire. Maal godhe? Oromoon akka inni gara taayitaatti yoo dhufe saboota biraallee biyya akka inni mancaasu biyya akka inni diigu naannoo Tigraayitti maqaa Oromootiin naqee agarsiise. Carraa namichi kun Oromoodhaaf fide carraa dukkanaa ta'e natti mul'ata jechuudha. Kanaaf Oromoo of gowwoomsuu dhiise akka amma margaan jedhe ofii isaatti deebi'ee. Amma Waaqayyo carraa biraa kenneeraaf qeerroon kaleessaa qabsaa'ee dhiiga isaatti dhangalaasee cabee inni kaan amma har'aatti madaa'ee ganda keessa okkolu inni kaan har'aa siree isaarra ciisu. Siree haadha isaatiitti golattoon deebi'ee gargaarsa tokko malee miila dhabee ija itti dhabee yookiin inni kaan sammuun irraa falaxamee gargaarsa nama tokko kaatee mana keessa ciisu madaa akkasii of keessaa qabna beektaa waan si guwwaan meeqa qabna bola keenya keessaati. Akkasitti waan hin taaneef ammas deebinee akkas hin taaneef tokko of ijaaruu danda'utu nurra jira. Polootikaalii of ijaaruu of gowwoomsuun nurra jiru. Maalan barbaadan akka sabaatti waan hin barbaadu keessaa kana keessa jaallimarroo yeroo darbe dhibba keessaa dhibba amma argannutti kana booddee hin gowwoomfamne isa kan amanuu danda'utu nurra jira. Carraa meeqa gowwoomfamneerra waan ta'eef nan gabaabsa dhiifama guddaa. Si'a meeqa
gowwoomsamneerra waan ta'eef kun carraa isa dhumaati. Qeerroo kaleessa karaa nagaa qabsaa'ee mootummaa kana gara jijjiirummaatti fidee amma dheengadda mootummaan Ameerikaa walii kenneeraaf beektaa beekumtii kenneeraaf karaa nagaa fidee amma biyya keessa jiraachuu waan hin dandeenyeef daggalatti galeetu loluu jalqabeeraa jedhe. Yookiin yeroo kana argattu humna karaa biyya bakkeedhaan sirratti dhufaa jirullee maaliif akka lolaa jirtu dhiibbaan akkamii akkasirra jiru beeka waan ta'eef yookiin isa daggala jiraatee qeesaatis saafii jiru jabeeffachuu karaa poolitikaas immoo wal ijaaree hooggantoonni keenya bakkee kana keessa jiranii ofiif joonja'anii saba joonjissan mataa isaanii walitti qabatanii Oromoodhaaf maaltu barbaachisa biyya diigamaa jirtu kana keessatti Oromiyaadhaaf maaltu barbaachisa biyya diigamaa jirtu kana keessatti jedhanii mataa isaanii walitti hidhanii wal gaarreffachuu dhiisanii mataa isaanii karaa adda addaarra deemsisuu dhiisanii yoo dhuguma saba kanaaf gaarte yoo dhuguma saba kanaaf hojjettu yoo ta'e yoo dhuguma madaan saba kanaa isaaniif itti dhaga'ama yoo ta'e mataa isaanii yeroo isaaniitti walitti qabatanii akka sabni kun hin gowwoomsamne godhan yeroon isaa amma biyyi sun diigamaa jirti. Oromoon garuu of ijaaruu danda'u jira. Isa daggalaa isaaf loluu jabeeffachuu isa karaa poolitikaalii jiranis mataa isaanii walitti qabatanii biyya diigamte kana keessa of oolchuudhaa fi of jabeessuu tokkummaa isaa ijaaruu sabboonummaa isaa amma sirra deebi'een jira. Sabboonummaa isaa jabeeffachuu irra jira. Eetanis suma fayyadamu. Galatoomii dhugaa yaada ajaa'ibaati. Itoophiyaawummaan kuni yoomiyyuu Oromummaadhaaf summii guddaadha. Yoomiyyuu taanaan dhaloonni qubee kun dhaloonni haaraan kun sirriitti beeka kana jechuudha. Itoophiyaawummaan summii Abiyyi Ahimedii sabboonummaa duwwaa miti kan inni ajjeesa. Oromummaa akka jirutti dhoksuu duwwaa miti ajjeesuu yaada. Garuu Oromummaan arras hin du'u horis hin du'u. Kanaatiif mee marga yaada nuyi ala miidiyaan keenya miidiyaa kiristaanaa hojii holistikii hojjetudha. Akka namoota waaqayyootti immoo sagalee waaqayyoo irraa iddoo tokko dubbisee nanan anis yaada koo kennadhee marii keenya guyyaarra dhaabna. Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 51 irraan dubbisa akkana jedha. Dhiiga Aabeelii jalqabee hamma dhiiga Zakkaariyaas isa iddoo aarsaaf balbala mana qulqullummaa gidduutti harka namaatti du'eetti dhuguman isinitti hima dhiigni isaanii dhaloota kanarra hin barbaadamaa jedha Yesuustu jedha. Aabeelii jalqabee hamma Zakkaariyaas raajichaatti warri isin ajjeeftanii jedhe dhiigi isaanii harka keessanirra hin barbaadama jedheeti Yesuus. Siif wayyoo yaa Yerusaalem. Hin bittimse raajii irratti dubbate siif wayyoo akka namooti beektonni macaafa qulqulluu raajii Yesuus Kiristoos gaafa sanatti dubbateen Israa'eloonni biyya lafaarra faca'anii raajii gaafa sanaatu gaaga'ama isaan Berliin keessatti Jarman keessatti Yugaandaa keessatti harka Idi Amin daalataa hundumaa isaan godheedhu namooti baay'een. Mee waa'ee sagalee kanaa keessa naqu. Maqaa tokkummaa Itoophiyaa ijaaruutiin Maammoo Mazammiriin masqala addabaabayitti baasanii fannisan. Maaliif jennaan የኢትዮጵያ ጠላት ነው jedhaniin. Maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin hagarii tulluuf obbolaasaa lamaan Salaaleetti uummata waamanii gabaa keessatti fannisan. Maaliif jennaan diinota Itoophiyaa diiguuf deemu jarri kun jedhani. Maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin Jeneraal Taaddasaa Birruudhaa fannisan masqala addabaabayitti. Maaliif jennaan diina Itoophiyaa diiguuf deemaa jedhani. Maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin Oromoon jalqaba hamma dhumaatti ajjeefamaa jiru Itoophiyaan gatii kan hin baafti. Maqaa Itoophiyaatiin alaabaa Itoophiyaa jalatti Oromoon akka bineensaatti ajjeefamaa fannifamee fannoo irratti ajjeefamaa itti roorrifamaa seenaan immoo seenaa isaaf hin malle irratti barreeffamaa dhufe. Kanaaf Itoophiyaan nuuf mana hidhaatiif mana salphinaati malee uummata yeroo waa'ee Itoophiyaa kaaftu Oromoo biratti Oromoon waa inni fiilii godhu ajjechaadha. Yoo ta'u waa'ee Itoophiyaa kaaftu ajjechaadha. Itoophiyaan kun yoo jette isa ulilliin mokonnin jedhe
Itoophiyaa ta'uudhaa fi lammii Itoophiyaa gaarii ta'uudhaa fi afaan Amaaraa dubbachuun Amaara ta'uun Ortodoksii ta'uun dirqama waan ta'eef Itoophiyaa jechuun Amaarummaa fudhachuudha jedhe. Kanaaf jibban jedhu sun. Amarras maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin yakki hojjetamaa jiru. Dambidolloo keessatti addabaabaayii gubbaatti abbaa torbeeti tokkummaa Itoophiyaa diigaa ijoollee Itoophiyaa diigu Itoophiyaan maaloodhaan maqaa Itoophiyaati yakki Itoophiyaa maqaa Oromoo irratti hojjetame lakkoofsaan dhuma qabu. Kana hundumaa Itoophiyaa kun immoo fanjii ta'ee Itoophiyaa keessa awwaalamaa jira. Hin dhuwa gaaf tokko. Eertiraa keessatti dho'ee Eertiraan biyya ishee fudhattee galte. Tigraay keessatti dho'eera Tigraayis fudhattee galte. Amma wanti nuyi goonu waa'een Itoophiyaa nun ilaallatu. Kan keenya jalqaba mana kee eeggatta manni keenya Oromiyaadha. Yoo Oromiyaa seefii goone indirectly Itoophiyaa Horn of Afrikaa seefii gochuu dandeenya. Yoo Oromoon nagaa hin ta'in garuu keessi Oromoo nagaatu hin ta'in garuu abiddi amma belbelaa jiru kun yoo Oromoo irratti kufee balaan kun Oromoodhaaf gaaga'ama guddaa. Kanaaf Oromoon lafa jiru istaandi baay'ee ta'uu qaba. Oromiyaa qabachuu qaba. Okay? Amma yoo humnoota afaan Amaaraa dubbatan hundumaa yoo ilaaltani meeshaan kotorbaandii meeshaa waraanarra Amaara biyya Amaaraa keessa qabamaa jira. Waraanni yakki waraana gurguddaan Amaaraa keessatti hojjetamaa jira. Biyya namaa kan biraa seenee Affaariin seenee Tigraayin seenee Oromiyaa seenee Finfinnee dhufee yakka waraana guddaa kan raawwataa jiru achi keessa dhufe. Warri maqaa Itoophiyaatiin nama fixaa jirus jiruma kana. Har'a maqaa Itoophiyaatiin namni tokko Biraanuu Naggaadhaa caalaa namni maqaa Itoophiyaa leellisu jira. Biraanuu Naggaa hin simatu jedhu kun. Baayirdaariitti deebi'anii ari'an. Dasseetti deebi'anii ari'an. Itoophiyaan kun walii lama jechuudha. Amma namni Itoophiyaa ta'uu fi namni Itoophiyaan taane jira jechuudha Itoophiyaa keessa. Amma namichi kun maqaa Itoophiyaatiin deema garuu hin simatan. Because Itoophiyaan kun background kan biraa qabdi jechuudha. Kanaaf Oromoon qeesaa eeggachuu, tokkummaa isaa eeggachuu, humna isaa eeggachuu warri mootummaa kanaa wajjin hiriiran immoo end of the day dhumi isaanii akkuma dhuma goobanaa ta'a. Goobanaa dhuma irratti isaantu galaafate. Okay? Bara Haile Sillaasees ministeeronni Haile Sillaasee wajjin turan hundi isaanii akkuma isaaniitti bara dargis akkuma isaan warra qabsoo Oromoo wajjin dhaabata isaa baarotumsaa jedhe by any means gaafa naashinaalistummaan Oromoo iddoo murteessaa ga'u jedhe warroonni of tuultonni maqaa Itoophiyaan dhaadatanii gaafa sana of arguu jedheen sabboonummaa kee qabadhu yaa Oromoo Oromummaa keetti qabadhu har'a yakki sabboonummaa Oromootiin jalqabe Oromummaatti ce'eera har'a hiriira paabilikii ba'ee namni Oromummaan hakufuedha Oromummaan habadwe Oromummaan afaan Arabaatii dhufeedhaniiti Amaarummaanoo Tigirummaanoo Nafxanyummaanoo oo qaba hundi isaanii kun afaan Oromootiin amma isaan afaan Oromoo waan hin beekne malee Oromummaa jechuun ko Orominnate jechuudha Amaarummaa Amaarinnate jechuudha afaan Oromoo waan hin beekneefiti si alago jibbiinsun Oromoo irraa madda arra jibbiinsi siyaasa Itoophiyaa keessa jiru sabboonummaa Oromoo irra bira darbee adda bilisummaa Oromoo bira darbee waraana bilisummaa Oromoo bira darbee Oromootti dhufee jira. Kanaaf Oromoon of oolchuudhaaf akka sabaatti dandamachuudhaaf akka sabaatti sochii isaa belbelchuu abidda amma boba'aa jiru kan yoo keessa lixu dadhabellee jalaa turee abidda sana dabarsuu danda'uu qaba. Kanaaf Oromiyaa irratti sabboonummaa irratti qabsoo Oromoo irratti xiyyeeffachuu malee wanti goonu hin jiru. Dhugaan immoo isinitti dhiigi nama biyya sana keessatti dhangala'aa jiru akka nama waaqayyootan dubbadha. Dhiigi biyya sana keessatti dhangala'aa jiru ol ka'een dubbata. Yesuus Kiristoostu jedhe Abeelii jalqabee hamma Zakkaariyaas raajichaatti warri isin ajjeeftan gatii isaan baaftu. Hin baafte ijoolleen Israa'el gatii isaa. Itoophiyaan dhiiga ijoollee Oromoo dhangalaasaa ajjeesaa dhiiga namaa jiisaa jirtu kana hin baafti gatii isaa dhiyootti. Tokkummaan Itoophiyaa dhiiga ilmaan namaa irratti ni ijaarama. Tokkummaan Itoophiyaa lafee namaa irratti ni ijaarama. Tokkummaan Itoophiyaa jaalala irratti waliigaltee irratti ilaafilame irratti ni ijaaramu yoo ta'e Itoophiyaan Si'oolitti jijjiiramti hin jedhaan. Boolla adda boolla gubannaatti jijjiiramti. Kanaaf waa'een Itoophiyaa baay'ee isin dhiphisanii Oromummaa keessa irratti jabeeffadhaan jedhaa. Yaa Oromoo lafa jirtuuti kufaatii guddaa dhufaa jira. Kufaatiin kun qe'ee kee irratti mana kee irratti akka hin taane ofirraa qoladhu kanuma jedhan. Abidda dhufaa jira. Abiddi loboobaa dhufaa jiru kun akkas hin gubnee fi jalaa turiitii gara gortu qabadhu jechuun barbaada. Fayyaa ta'a. Hayyee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenyaa amma xumuraatti kan nu hordofaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jenna. Adiraa sagantaa kanaa sheerii gochuudhaan YouTube irra deemtanii illee subscribe gochuudhaan akka nu bira dhaabbattan ergaa kana immoo hiriyoota keessaniif akkasiin sheerii gootan raabsitan abdii guddaa qabna. Obboleessa koo Margaa Dabalii Waaqayyo si haa eebbisu akkasumas obboleessa koo Roobeeraa Ofgaa ulfaadhaa.
Galatoomaa torbee sagantaa addaatiin amma walitti deebinutti waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaan. Baay'ee ulfaadhaa isinis nagaa.